What's going on? This can't be real. Kitaaba harka koorra jiru kuni kitaaba addunyaan utuu lubbuun jiru barreessedha. Kitaabi kun waa'ee jireenya isaatiiti kan inni haasa'u. Anaaf addunyaan laanguweejiin keenya inni dhumaa waan hin jaalladhu beekaa waan hin jibbu beekaa. An nama miidiyaa sababan ta'eef waa'ee koo kan miidiyaa irratti ilaalee anatti himu addunyaadha. Yeroo isaan waan gaarii waa'ee koo barreessan qofaa naa erga isa kaan immoo isatu narraa faccisa. Kitaaba kana yeroo barreessee kitaabi kun xiqqoodha. Peejii 300 kan inni barreesse. Namoonni kitaaba kana ilaallee namoota 3 tokko anadha, Lalisaa Indrisii fi Fedhasaa Taaddasaati. Kitaaba kana baay'ee wajjin haasofne addunyaa wajjin akkasa ta'u jennee nama dhagaa qotisuu kooti. Kitaaba isaa keessaan bakka tokko dubbisuu barbaada. Yeroon gulaan yeroo hundumaa kan mataa koo na dhukkubsu. Akkas jedha. Amma jireenyi barumsaa goolabamee hojii jalqabe. Haadha warraa koo yeroo dheeraaf narraa fagoo turte wajjinis gammannee jireenya guutuu jalqabneera. Takka takka immoo jireenyi biyya ormaa kun waan nan quubsineefi gara biyya dhaloota kootti deebi'ee biyya koof bu'aa maalii buusu narra jiraata laata jedhees nan yaada. Kana hunda raawwachuuf kaayyoon koo waan milkaa'e natti fakkaata. Biyya kanatti barumsa isaan barbaadan barattee hojii jalqabnaan yeroo gabaabaa hojjettee waan yaaddatti milkaa'uu ni dandeessa. Garuu guyyaan borii rimaadha. Abdii fi eebba guutuu of keessatti qabattee jirti. Kaaniif gammachuu itti fufsiisti.
kaanitti immoo garaa jabaattee gammachuutti karaa cuftee jireenya gaddaa fi abdii kutannaadhaan guute gumaachiti. Halkan bari'u guyyaan dhihu namaaf qorumsas tolummaas qaba. Biyyi lafaa kun buburreedha. Jireenya walqixa namaaf hin qabduu jedha. Yeroo cuunfin kitaaba kan dubbisee ergan fixee booda dugda isaa irratti kitaabni kun maal fakkaata isa jedhu akka isin yaaddaniif isan dugda isaa irratti barreessan isiniif dubbisa. Inni barreessichi jechuun addunyaan waa'ee jireenya isaa yoo jechootaan guduunfee nuu kudhaamu mudannoo isaa qofa nuu qooduuf otoo hin taane gargaarsa harka Waaqayyoo ijaan arge dhugaa nuu ba'uuf natti fakkaata. Dhalachuu, guddachuu, barachuuf jiraachuu keenya keessa yoo ilmi Waaqayyoo Kiristoos hin jiraatin har'a bullee dammaquun keenya akka wabii tokko illee hin qabaanne seenaa barreessaa kanaatu ragaadha. Jireenyi keenya du'a garanaa, jireenya isa du'a garasii akka nun dagachiifneef kitaabni kun galaadha jedha. Garuu addunyaan marsaa jalqabaa yeroo kaanserii mo'atee ta'e waan gurguddaa lamaan dhufee jechuudha. Tokko mana barumsaa macaafa qulqulluu dhaquun barbaadaa jedhee jennaan waan tokko itti himeen kun akkas gochuu dandeessaa, akkasitti iskoolaarshiippiin jira maal jedhee luboota lamaan tokko biraatti rikomendeeshinii gaafatee ani immoo akka hiriyaa isaatiitti rikomendeeshinii barreessee Luuter Seminaarii deeme jechuudha. Gara ji'a 3 arfan tokko dhukkuba kanaa jirutu wallaansoo wal qabu barumsa isaa barataa ture. Gidduutti yeroo xiqqoo shakkii wayii yookiin immoo akka dhukkubni kun deebi'aa jiru wayii gaafa argamu tiriitmentii baay'ee olaanaadhaaf gara Cleveland Ohio ture. Yeroo sana akkuma sila gaaddisaan dubbatee ture mammaan isaa wajjin deemanii turanii yeroo achi jiru sana inni mana barumsaa isaa gidduutti kutee deemanii kitaaba sana immoo fixataa dhufe achi as gaafa deebi'ee dhufu rakkina sana keessa taa'ee kitaaba isaa fixatee dhufe achi as gaafa deebi'u immoo kitaaba isaa sana gulaalaa ture jechuudhaanis abdiin faasa gara dhumaa kana ilaalan malee. Kanaaf jechuun exaggerating gochuu barbaanna miti baay'ee wayii nama hubattu miti. We are not exaggerating this life. Waan inni jiraate himaa jirra malee jechuudha. Wajjiniin hin baradhan addunyaa dhiyeenyaan hin beekaa nama baay'ee ciniinnataadha. Very committed person. Nama akkasiidha ture. Wanta godhu kana keessatti kun kitaaba lafa nuu kaa'eetti deemee kanaafi akkuma gaddaafanitti qabamne waa'ee kitaaba isaatiif sirriitti qabamuu nurra jira jedhee namana. Sababi isaa kitaaba kana gara kitaaba 400 of harkaa qabna. Kitaaba kana gurgurree akkuma jirutti fixneetu faawundeeshinii ittiin kaanserii nama rakkatu gargaaru kan dhaabnudha. Gaaffiinsa kana ture jechuudha. Nutti duwwaatu hin taane namoota gurguddaa waldaa kiristaanaa kana keessa jiranitti bilbileetti maa ture jechuudha. Kun akkami ta'uu barbaada addunyaan gaaffiinsaa kanadha jechuudha. Leegasiinsaa kanadha. Sababii baay'ee gaddi nu rukutee jiruu fi depressed taanee yookiin immoo naanee all of the sudden motivated taanee haasa'aa jirra miti. Wanti kun waan qabatamaadha. Maatii keessan keessatti waan akkasii sin mudatee beeka waan akkasii gochuu barbaaddanii borii immoo achumaan jireenyi sin fudhatee sakka. Miti waan akkasii baay'eetu jira. Namoota gurguddaa umuriidhaan immoo addunyaa caalan dookteerota gurguddaa nu gidduudhaa gaafa isaanii fudhataman qabsaa'ota sabaaf qabsaa'an gurguddaa gaafa isaan fudhataman waa goona jennee u'uu jennee yinee achuma yeroo nuyi sokkinu jira jechuudha. Kanaaf har'a nuni guyyaa kitaabaa beellama isinitti himnee isin geggeessina kitaaba sanaaf immoo deebinee wal argina jechuudha. Hin ta'u addunyaa wajjin wanta hojjenne tokko qabna biyyatti. Addunyaan yuunivarsiitii deemee gaafa saamerii dhufu nama addaa ta'e dhufe baay'ee jabaate amantiitti isa booddee namoonni naannoo Najjoodhaa dhufan beeku sagantaa lubboolchu kan jedhu magaalaa Najjootti nama ammallee torbanitti guyyaa 3 kan waaqeffatamu akka hundeessinuuf nu gargaare sagantaa dargaggoota irratti xiyyeeffatee Great Commission wajjin hojjetanii lubbuu baay'een itti fayyuu arrallee lubbuu baay'een itti eebbifamu namoonni naannoo Najjoodhaa dhufan jiru. Addunyaan namoota
nu gargaaree akka tiimiin sun dhaabatu godheera. Lammaffaa irratti sagantaan haayiskuulii fi warra jabaatee akka dhaabatu tokko iddoo adda addaa ture nu gargaaree nu gorsee iddoo tokkotti deebi'ee jabaatee dhalootaaf darbu jechuudhaan sagantaa haayiskuulii nama namoonni ijoolleen najjootti waaqeffatan iddoo tokko akka ta'u godhe. Kana duwwaa immoo miti. Saamerii gaafa dhufu saayinsii nu barsiisa, fiiziksii, maatisii, jenereeshinii isa booddee baay'ee ofiisaaf waan danda'uuf jenereeshiniitti immoo isa dabarsa. Kan nama dhibu tajaajila keenya gaafuma nuti waa'ee waldaa duwwaa irratti fokusii goonu immoo waggaa dhufu immoo namoota barumsa danda'an, namoota garuu rakkoo adda addaa irra ga'e sammuun isaanii hojjennee qabatee nu deema, nu bukkee dhufa. Baay'ee sarpiraayisii nu godha ture. Namoota kana namni hin dubbisu, namni itti goruu, inni garuu qabatee harka wajjin dhufee wayyaasaa akka nuuni immoo waan qabnu mana keessaa namoota karaarra jiran, namoota rakkatoof laannuuf baay'ee kanas nu barsiise. Kanaaf addunyaan yeroo gabaabaa keessatti wanta baay'ee hojjetee darbe har'a gadda ulfaataa keessaa jiraannu malee inni yeroo gabaabaa qabu kana keessatti dargaggoota akka isaa jirruuf fakkeenya guddaa ta'e hojii namoonni baay'een hojjechuu hin dandeenye hojjetee fakkeenya nuuf ta'ee darbe. Sababii addunyaan nama gaarii ta'eef, sababii addunyaan nama Waaqayyoon jaallatu ta'eef, Waaqayyo addunyaadhaaf maatii gaarii, soddaa gaarii, haadha manaa gaarii kenneef bu'aa bahii kana hundumaa keessatti akka isaan itti wajjin dhaabatan baay'ee kan nama gammachiisu. Guyyaa tokko maal jedhee nuti mana isaa jirru ana duwwaatu dhukkubsate miti, haadha manaan kollee na duukaa dhukkubsatte, gaafa isheen ana teekerii raawwii teekerii gochaa anaan teekerii gochuun itti baay'atu amma isteersii deemuuf haadha dhabbitu gaafa isheen ga'u jira. Akkasuma dhaggaanfaa hiriyoonni obboleetti ayyaantuunfaa guyyaa hundumaatti jiru bukkee dhaabatanii akka inni akkas jajjabaatu kan isaan godhan. Sababii inni nama gaarii ta'e Waaqayyo nama gaarii isatti naannessee addunyaan anaaf hiriyaa gaariidha, obboleessa gaarii, gorsaa gaarii, akkasumas immoo nama irraa waan baay'ee baradheedha. Mucaasaa baay'ee jaallatu, mucaa tokko qabu anatti galfata isaanatti dabarsee kenne. Anis immoo akkuma inni gad of deebisuu amanamummaa, garraamummaa, obsa, gara laafummaaf jaalalaan fakkeenya naaf ta'e Waaqayyo akka mucaasaaf fakkeenya akka ta'uuf akka na gargaaruuf naa kadhadha.